Ani Waaqa. Ana duwwatu Waaqayyoodha. Ana malee fayyisaan hin jiru. Ana Waaqa. Sheer gochuudhaan namoota baay'ee biraan ga'a. Koomentii irrattis immoo yaada keessan kenna. Ana malee Waaqni kan biraa hin jiru. Ana duwwatu Waaqayyoodha. Ana malee fayyisaan kan biraa hin jiru kan jedhe ana duwwadha. Ana Waaqayyo. Ana jireenya. Ana duwwaa. Anumatu Waaqayyoo keessani. Ana jedhee afaan guutee kan dubbate. Hin jiru kan biraa. Hin jiru. Hin eegin. Waaqni kan biraa hin jiru. Ana Waaqni keessan. Anatu fayyisaa keessani kan jedhe Waaqayyoo Waaqa bara baraan jiraatudha. Waaqayyoo isaa Alfaa fi Omeegaa ta'edha. Isaayyaas irratti sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu. Isaayyaas irratti Isaayyaas 43 irratti sagalee Waaqayyoo yommuu dubbatu lakkoofsa 11 irratti Waaqayyo saba isaa rakkina isaan itti qabamanitti kiyyoo isaan itti galanitti keessaa baasuudhaaf yommuu itti dubbatu Waaqayyo ana duwwatu Waaqayyoodha fayyisaan keessan ana qofa ittiin jedhe. Isaan furuudhaaf gaafa dhufu Waaqayyo ana malee jedhe bakka. Kan biraan eeggatina. Ana malee kan biraan barbaadina. Fayyuu barbaaddu yoo ta'e, ooluu barbaaddu yoo ta'e, bilisa ba'uu barbaaddu yoo ta'e, nagaa argachuu barbaaddu yoo ta'e, hiikamuu barbaaddu yoo ta'e, anaan alatti Waaqa biraan barbaadinaa jedhee Waaqayyo gooftaan Israa'el, Waaqayyo gooftaan Macaa, Waaqayyo Waaqni Abrahaam, Waaqni Isiyaaq, Waaqni Yaaqoob, ana duwwatu Waaqayyoodha, ana duwwatu fayyisaadha jedhe. Kakuu haaraatti immoo yommuu as dhuftan, Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 keessatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos akkas jedhe. Ana karaan jedhe, ana jireenyi jedhe, ana dhugaan jedhe, dhugaatu ana, karaatu ana, jireenyatu ana jedheeti gooftaan Iyesuus Kiristoos dubbate. Inni dhugaa ta'e, inni jireenya ta'e, ana jedhe Iyesuus. Kanaaf isa malee Waaqni biraa hin jiru. Wanta Waaqayyo saba Israa'elitti dubbate karaa raajicha isaa Isaayyaasitiin saba Israa'elitti dubbate Iyesuusis immoo dhufee dubbate. Ana malee dheba eenyullee gara abbaan dhaqu jedhe. Karaatu ana waan ta'eef, jireenyatu ana waan ta'eef, dhugaatu ana waan ta'eef. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedhee gooftaan Iyesuus Kiristoos dubbate. Isa malee dhugaan hin jiru, isa malee karaan hin jiru jettanii namoonni amantan yoo jiraattan ergaan kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf Waaqayyo isa Waaqa hundumaa ta'e warri jaalattan jaalala isaa warri qabdan lakkoofsa tokko koomentii irratti barreessuudhaan namoonni baay'een ergaa kana dhaga'anii Waaqayyo tokko malee Waaqni biraa akka hin jirre beekanii amananii itti walii galanii Yesuus Kiristoosidhaan alatti karaan jireenyaa akka hin jirre beekanii itti walii galanii gara jireenya kanaatti akka isaan dhufaniif yaamicha haa goonuuf. Koomentii irratti adaraa keessa yaada keessan kenna. Sheer gochuudhaan immoo hiriyoota keessan dhaqqabsiisa. Anatu Waaqa kan jedhe Waaqayyo keenya isa ardiif samii uume malee kan biraa hin jiru. Ameen.